Ani sin jaaladha jedhaani tana birrii ergitee fi beektaa booniyye. Ay lakki dargine. Yaa rabbati nu baasi nu oolchi yaa rabbi dandeessaati nu baasi yaa rabbi nu baasi kan bahe keessa yaa rabbati nu baasi nu bahe keessa astaghfirullah. Obsa siif haa kennu bareeddu obseedha jaalalleen isaa beeki okkee nu. Kiise waan ta'eef yoo waslaaxaa jiraate anaasii birriin irraa nyaata gara biraati immoo achi inni ka biraa ol galfatee waliin jiraata ta'e mataan gaggara gara maal abbaa manummaan irraa qabaree. Hunde ati yoo badii kana dalagaa jiraatte fuuldura dhaabadhu malee yoo obboleettii qabaatte amantiin kamuyyuu dubartii miidhisiin hin jedhu laal wanti kamuyyuu namummaan illee dubartii miidhisiin hin jedhu akkasuma nullee isin akkamiinuu eeyyamaa hin jirtu ishiin fakkeenyaaf anaga argeef jala taa'ee dhaggeeffadhetti dubartiin inni dhiirallee ol seenee haadha warraa isaa ka jaalallee isaatti dawalaa jira meeqatu saaxilamaa jira leesha ati badii kana keessa jirtamu qoy kaamee ati baay'ee na dhaggeeffadhu kamaa ati baay'ee fixxe waan ta'eef lallaba miti bar dubbii lallaba miti kan dubbatamaa jiru lallaba miti bar maal jetti isin dhukkuba garaasi minam abiibti an abdiidha si galee bultii kiyya miidiyaa harka naa rukutaa mukotaa jaartii kiyya wajjin ciisaa jedhan fidadhe dhufa jaartii kiyya wajjin ciisaa waliin jiraataa jiraatte rakkoo qaba jedhi dhaggeeffadhu waa'ee sanaanis bar rakkoo sitti maal jira dhaggeeffadhu ati jaarsati biyyatti dawwaltu suni silkii nookiyaa qabata baay'isawwee ol beenna bar baadiyyaa keessa nama gabalee hojjetaa jiru abbaa manaa kee ashamaa qaquun manaa kaani duraan dhiira biraa irratti fidee gowwoomfamee nyaatamaa ture bultiirraa garaa murate warri kun siniif agadhu bultiirraa garaa muratee gara goru dhabee waan itti goru dhabee maraataa jiru jarri kun jechuudha siniif agadhu warroota barritti dhume jechuudha tokkoon dhaggeeffadhu abdii dhugaa irratti dubbadha waan barbaade naan jedhe jechuudha siniif agadhu bultiin akkatti ijaaramu tokko hin jiru qaama sadii keessa galfattee bultii koon hattaa minaamin arabaakis miidiyaa si ijaare abbaa manaa kee miidiyaa si ijaare si gaafa dhaqoon seenaatu si ijaare abbaa manaa kee seenaatu si ijaare abdi suuta dubbadhaan yoo namni tasayyeedha haasaan ol kabada abdi ilaali wanti kun warroota bultii keessa jiran qofa miti bar wanti siin gaafataa jirtu saayyummoo haasaa gabaabaadha bar waan dheeressuu bultii diiguu minaaminii ga'u miti. Eessa jirta? Kenna. Tiga laafattee gadheen bannaan. Duubaay. Baawuma keessa teessee dhirsa sitti sirratti heerumtee rebboo macattee tu. Wallaahi hin dhumtani Arkiteerii hojii keessan seenaa. Shamara bichaa leeni barka. Mara Duubaay namni amane nama qabirii qotee keessa. Amma akkamitti amanna nuti ishiiti? Rabbii siifaa kennu bareeda itti dawwaliiti. Biloo kishii godhitti. Jaarsi keessummaa nan jirutti naa kennu. Aditti. Lukaane cheebe baanisa. Seenaa. Ciao, Rabbi. Seenaa. Hangaa fi tokko irraa dhiifamu. Oomee guddataa dhiifama wajjin. Kennaa maatti lubbu. Riikardi godheera isa ammaa waan ta'eefis deebii bilookitti. Ayiwa, ati kanatti riikardi godhaati dhaqa gittum itti erga iyyata abbaa. Akkasi yalla deemi kenna. Rabbiin obsasiifaa kennu bishaan qorraa kan labanii isaatti dhugee ciisa. Kana booda namanin nama bilookitti naqi deemi. Isa ergii fitu. Anoo gaafii qaba. Rabbiin sinaa qajeelchu. Viidiyicha irratti hojjedhu bilookii godhii itti kana kan yabba. Ingodin akka keessin taphatte taphadhuun adeemsa. Tapha sammuu taphachuun salphaadha. Guddatan gaafiin kee lubbooti immoo. Ija kanaan nama hedduutu wal dhaba. Itti gaafatamummaa fudhatta. Maali daa qabdu? Dhugaa rabbii wal dhugaana waliin jaalanne ta'e wal sobuu maallaqa yeroo wal irratti fudhatan taanaan amma nama meeqaan harruma kana nama meeqaan baasee wal jaalala sobaa nama mana ijaartee fi bar lubbuu tiyyan kenneef mana ijaareef isaaf jedheen biyya arabaa jira jedhe
Inni garuu gaafannaan maal jedhe jaalallee qabu tokko gonguma jaalallee beeku tokko lammata irratti takka gaafannaan jaalallee qabdaannaan nin qaba jedhe jaalalleen teessa jiraattennaan Itoophiyaa keessa jimma keessa jirti jedhe maqaa isheen beela jedhe ishiin asirra maqaa biraa qabdi. Jaalallee Itoophiyaa mana ijaartii bu'annoo keessa teessee Saawudii keessa teessee heddii akkanatti dhugaa baasaa jiran wanaa mana qaramkan jaalalli sobaa maal na faayidaa qaban walteechisuun maal ta'e mitaa hojiin kiyya maal seeti. Wal daddaadii jiraataadhaan maal godhattadhis. Inni achitti anan biraati qaba. Ishiin asii mana ijaartii kolkolleen kun abdiin qaba itti buufee bareedu. Hojii gaarii goote, hojii bareedaa goote bakka sirrii goote. Namnumtiyyuu wal sobaa, wal gowwoomsaa akkasii dubarri maa ufajjeefte silaa biyya Arabaa keessatti maa ufajjeefte otoo kun jiraate maaliif birrii ishii nyaattee dhiirri akkasitti itti taphatee ufajjeesti? Dhiirri maaliif akkasitti dubara asitti ergee ka'ee namni irraa fudhata? Waan gaariidha miidiyaa gaarii bana. Kophaa jiraachuu wayya jaalala sobaatirra dhugaa rabbiin sinitti. Har'a nama yoo xiqqaate nama 20 olanan jaalala sobaa baases keessa. Guys, taaptaabii kana kophee. Taaptaabii kana miliyoona geessa. Hello. Hello. Salaamu alaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Dhiifama sa'aatii kana asitti dawwalloo kiyyaaf na of galchee. Barakallah. Sultaan miti? Okay, dhiifama wajjiniin anaan si dawwalaa jiru qormaata jaalalaa irraa si dawwalaa jira. Yoo sitti tole gaaffii wayii si gaafachuu sitti tola? Eeyyamamaadha? Gaaffii akkam? Yaani gaafuma jaalalaati waanuma xiqqoo wayiiti. Bas. Samara nama gaafatu jalqabee? Yaani xiqqoo wayiiti yaa. Baay'ee miti. Baay'ee? Jaalallee ni qabdaa? Akka ajaa'ibaatti. Maqaa ishee natti himuu dandeessaa? Maafi mama? Jechuun nama jaalatan tokko ittiin boonanii ittiin dhoksanii nama jaalatan aballu jedhamti baay'een jaaladha akkasi bakka. Waan onnee ofii keessaa baasanii namatti himanii nama hin beeknetti. Barre maqamasiiti kuni waan beekumsa nama barbaachisu maqaasiiti. Maa jechuun maali wanti baruu si barbaachise? Nama hedduu qabda jaalala. Maatti qaanfatta? Erga qabaattee takkitti erga qabaattee abaluun qaba baay'een ishee jaaladha ta halas nama si jaalatu nama baay'ee si jaalatu lakkoofsa keenaa kenne kanas si dawalaa qormaata jaalalaa irraa isiin jedhe. ስለዚህ maqaa nama jaalattuu sana natti himtachuu rakkoo miti bira. Wallah. Allah. Bareeddudha. Natti miree maqaa nama jaalattuu. Nagaan namni jaalatu maali nama si ergamoo teekkan maali firaanki? Biraanki irra sin jiru namni sinan ergine qormaata jaalalaa irra sin jira si affeere yoo fiqaada kee tahime oo fiqaada kee hin taane dhiisuu dandeessa bileessu. Baloo harakaat kophee maarrakaatti garuu. Maarrakaati? Eessa jiraatti? Jiraattuu biyya kanaati. Okay, galatoon. Ikima eenyu jette maqaan kiyya? Maki jechuun maallee amma gakkiu jechuun shamarraniif dhiirota gidduutti nagaan isinii habaayatu hordoftoota yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessa miti nagaa godhe waqattaa tolu guyyaa kaleessa haga guyyaa har'aa jechuudha waa'ee qormaata jaalalaa irratti viidiyoo lamaan tokko isinii gadhiiseen ture haa ta'uyyuu malee immoo yaanni kun anatti akka kootitti tolee jira jechuudha namoota baay'ee immoo aarsaa jira. Hojiin qormaata jaalalaa kun immoo namoota sobaan deeman saaxilaa warra dhugaan deeman immoo jabeessaadha. Kan inni jiru haa ta'u malee gaafa namoota tokko yaada isaanii dhaggeeffatanii
baay'ee tokko nama ajaa'iba jechuudha. Namoonni tokko tokko immoo jaalalleema isaaniiyyuu dubbachuu itti ulfaataa warrumti haadha manaa abbaa manaa ta'anii jiraniyyuu haadha manaa qabdaa jedhan yeroo itti gaafatan nan qabaa jedha. Maqaan ishee eenyu jedhan garuu maal goota maqaa ishee jedhee mucaa wayii tokko himuu dide jechuudha. Ani akka kootitti jechuudha yaanni kuni otoo babal'ate natti tola. Garuu immoo namoota ugumaan nama tokko jaallatanii jiranii maqaas himachuu hin barbaanne icciitii isaaniis miidiyaa kanarratti baasuu hin dandeenye dhoksanii garuu immoo gaafa jaalalleen isaanii dhageesse namni kun maaf na dhoksa jettu aaruu dandeessisa jedhamuuf malee namoota waan sin ajaa'ibachaadha. Guyyaa kaleessaa inni tokko gaafa bilbiltuu jechaadha seenaan kuni asii lakkoomsa laattee jaalalleen isaa bilbilchiiste. Gaafa bilbiltu maal jedha jaalalleen koo na bira jirti jedhe sinigalee asii obsee jedhamti na bukkee jirti jedhe. Egaa maal jettu sin isheen as keessaa jaalallee kootii jettee bilbilchiiste inni achi nama biraa qaba jechaadha. Haa ta'uyyuu malee irra caalaatti namoonni baay'een jechaadha akka lakkoomsi warri laatee jaalallee koo ta'ee itti dawwalchiifatu nama biraa kan inni himu nama biraa dhugaa dubbachuuf persentii 100 keessaa gara 90 sobaa jechaadha. Kuni baay'ee nama ajaa'iba. Dhugaa baay'ee nama ajaa'iba. Garuu warri amma akkas ba'anii miidiyaa kanarratti lakkoomsa isaa laatanii naafaa qoramuu jedhanii gaafatanii akka kootitti ani nama onnee qulqulluu qabanidhan jedha. Maaliif jennaani warri lakkoomsa isaa laatanii nama kana hansaa yookaan hanshee ta'uu adda baafachuudhaaf miidiyaa irratti baasanii dubbatanii otoo nama biraa qabu ta'e iddoo meeqatti argamadhanii sodaatu ture. Sinigalee miti. Garuu isaan nama kana qofaa qabu. Garuu warri lakkoomsa kana kaasanii maqaa jaalallee sanaas maqaa haadha manaa sanaas hin himatanii dhokfatu warri jiran kuni isaan shakkii qabu jechaadha. Garuu namoonni baay'een obboleettii keenya seenaa kanarratti ka'aa jiru. Maaltu ishee galchee gaa'ela namaa diigaa jirti, hiriyaa adda baasaa jirti, maaltu ishee galchee jedhanii suuraa isheerree gadi galagalchanii tiktookii kanarratti jechuudha guyyaa har'aa liif irratti ajandaa godhatanii jiru jechuudha. Ijoollee baay'een yaadichi yaada sirriidha. Namoota sobaan deebaniif namoota dhugaan deebanii adda baasuudha jedha. Namoonni tokko tokko immoo hicciitii koo miidiyaa irratti baafachuu hin barbaanne maaltu ishee galchee jedhu. Namoonni tokko tokko immoo erga jaalallee sirrii qabaattee erga haadha manaa sirrii qabaattee miidiyaan kamiyyuu otoo si afeeree jaalallee kee yookaan haadha manaa kee maqaa dha'u maalijii itti qaanfattaa kan keeti ittiin boontaa ofitti amanamummaa qabda yoo ta'e maaliif ittiin qaanfattaa jedhanii haala kana mormii mataa wal dhukkubsaa jiru. Mee isin maal jettu? Akka kootitti ani yaadichi yaada bareedaadhaan jedha.